نفتل تفنجران دبا وران سكيني المقادني وبافي صوصبا كده جو كنندي ديفي بيكو يا دني خير نفنجيني نتجفت سني قرفت درا وفين فوداتو ننسو سرتيغا غرغر قلوب درا شالوم جالتمو في دعوتوتا ordoftoota YouTube channelii ifa biyya lafa nagaaf araarri waaqayyo isiniif baay'atu ana obboleessa keessan Joosiidha akkuma beekamu karaa YouTube channelii ifa biyya lafa hojiiwwan afuraa hedduu qabannee kanaan dura isiniif dhiyaachaa turre barsiisa wangeelaatti ufaa ta'e mootummaa waaqayyoo kan jedhu akkasuma immoo mata duree adda addaatiin ergaa waaqayyoo na keessa qabadhee isiniif dhiyaachaa tureera. Ergaa sanaan namoonni baay'een keessan eebbifamaa ergaa sanaan namoonni baay'een jajjabeeffamaa akka jirtan karaa social media hedduu nu qunnamtanii yaada keessan nuun gahaa turtan. Waaqayyo guddaa bara keessan eebbisu jechuun jaalladha. Egaa har'a immoo gidduudhaan ergaa tokko qabadhee gara keessan dhufeera. Isa dura kitaaba qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irra kan jiru waliin dubbifna. Akkana jedha. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafnaadha. Barreessaan ergaa Ibrootaa kuni akkas jedhee dubbata. Jaalala agarsiisuudhaaf wanta gaarii gochuudhaaf kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafnaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan gaarii gochuudhaaf, waan fuula waaqayyootti tolu gochuudhaaf, waan qajeelaa gochuudhaaf tuttuqnee wal kaafna jechuun walitti himna, wal yaadachiifna. Kai hojjenna, kai wangeela lallabna, kai dhugaa jiru biyya lafaatti himna. Wanti gaariin biyya lafaarraa maalidha yoo jettanii wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudha. Hojii Kiristoos biyya lafaarratti hojjete darbe hojjechuudha. Ergama gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti nutti kenne hojjechuudha. Egaa gabaabaatti ani sarara ergaan koo wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf karaa YouTube channelii ifa biyya lafaa hojii eegalleerra. Wangeelli immoo nama tokko qofaadhaan hin lallabamu. Namoonni baay'een keessan karaa hedduu nu jajjabeessaa turtan. Ammas waan tokko isin gaafachuudhaaf gara keessan dhufu. Namoonni baay'een ergaa achirratti gadhiifamu achirratti ilaalu malee subscribing godhan namoonni baay'een. Kanaaf namoonni hundi keessan gara YouTube channelii ifa biyya lafaa deemuudhaan subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan jaalala waaqayyootiin isin gaafan. Sagalee waaqayyoo kanaan dura waliin barachaa turre keessaa gaggabaabaasa isin daawwachiifna. Guutuusaa immoo YouTube channelii ifa biyya lafaarra deemtanii argattu. Seensa barnoota keenya irratti barnootatti dhufaa ta'e dhalachuu Yesuusii fi mootummaa waaqayyoo kan jedhu waliin barachaa turreera. Dhalachuu Yesuusiif mootummaa waaqayyoo. Mata dureen haadha waliin ilaallu dhalachuu Yesuusii fi mootummaa waaqayyoodha. Waa'ee mootummaa waaqayyoo dhalachuu Yesuusiin wal qabsiisee dubbachuu barbaada. Dhalachuu Yesuusiif mootummaa waaqayyoo kan jedhuun isinitti agarsiisuu barbaada. Dhalachuu Yesuusiif mootummaa waaqayyoo kuni baay'ee walitti dhiyaata. Sababiin isaa akkuma jalqaba isinitti hime kaayyoomti gara biyya lafaa dhufuu Yesuus. Kaayyoomti dhalachuu Yesuus iyyuu waa'ee mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo iyyuu Yesuus keessatti argina. Ajandaa mootummaa waaqayyoo jedhu qabatee gara biyya lafaa kan dhufe Yesuus Kiristoosidha. Qabxiin lammaffaan mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelummaati kan jedhu waliin barachaa turreera. Qajeelummaa jechuun kaayyoo afurri qulqulluun gara biyya lafaa dhufeef keessaa isa hangafaaf isa barbaachisaadha. Afurri qulqulluun kaayyoo inni gara biyya lafaa dhufeef waa'ee firdii, waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa waan sadan kana biyya lafaa hubachiisuu dhufe. Eenyutu afurri qulqulluun wangeela Yohaannis 16 lakkoofsa 8 irraa dhaqanii dubbifachuu dandeessu. Waan kana sadaniif dhufe isaan keessaa kaayyoon afurri qulqulluun gara biyya lafaa dhufeef waa'ee qajeelummaa barsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Qabxii sadaffaadhaan immoo mootummaa waaqayyoo mootummaa jaalalaati kan jedhu waliin barachaa turreera. Kunooti daawwadhaa. Afurri qulqulluun nu dubbannu waan baay'eetti fakkeeffameera. Afurri qulqulluun bishaanitti fakkeeffameera. Yeroo afurri qulqulluun bishaan miti. Afurri qulqulluun abiddatti fakkeeffameera. Yeroo afurri qulqulluun abidda miti. Afurri qulqulluun qilleensatti fakkeeffameera. Yeroo afurri qulqulluun qilleensa miti. Afurri qulqulluun gugeetti fakkeeffameera. Afurri qulqulluun garuu gugee miti. Afurri qulqulluun eenyummeessaa mucaa waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'udha. Mucaa waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaa nu bahu faarfachuu keenya miti.
Mucaa waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaanuu ba'u beekamtii keenya miti. Mucaa waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaanuu ba'u qallaba keenya miti. Haala rabaadiyaas. Mucaa waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaanuu ba'u hafuura qulqulluu. Qabxii safuraffaadhaan mootummaa waaqayyoo mootummaa qulqullummaati kan jedhu waliin baranneera. Kunooti. Har'a kan waliin baran mootummaa waaqayyoo mootummaa qulqullummaati kan jedhu waliin baran. Namni tokko mootummaa waaqayyootti galuu kan inni danda'u hafuurri isaa fayyaa yoo ta'edha. Foon isaa fayyaa yoo ta'e duwwaamin. Namni naafa ta'ee mootummaa waaqayyootti galuu danda'a. Namni jaamaa ta'ee mootummaa waaqayyootti galuu danda'a. Naafummaa hafuuraan garuu jaamummaa hafuuraan galuu mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Jibbaan keessi isaa xuraa'eera taanaan, hamminaan keessi isaa xuraa'eera taanaan, waan biyya lafaa hojii dukkanaatiin keessi isaa xuraa'eera taanaan namni jireenya hafuuraa isaa fayyaa miti jechuudha. Namni jireenya hafuuraa isaa fayyaa miti taanaan immoo mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Jireenya hafuuraa isaa fayyaa ta'uudhaaf immoo namni qulqullummaa hafuura isaatii eeggachuu qaba. Sagalee waaqayyo biyya keenyaaf dhalootaaf waldaa kiristaanaaf na keessa kaa'e ammayyuu nuuf abdiin jira kan jedhu furmaanni isaa maali? Boo'icha amma jiruuf yaaddoo amma jiruuf dhiphina amma jiruuf furmaanni isaa maali? Kunooti daawwadhaa. Egaa furmaanni keenya waaqayyoon dhaga'uudha. Furmaanni keenya fuula waaqayyoo barbaaddachuudha. Furmaanni keenya jilba keenyaan gara waaqayyootti iyyuudha. Waan abdiin hin jirre fakkaachuu danda'a. Garuu nuuf abdiin jira. Deebinee ijaaramuudhaaf garuu iddoo keenyatti deebi'uudhaaf garuu wanti nuyi gochuu qabnu fuula waaqayyoo barbaaddachuudha. Onlaayinii isa kaan irraa buune. Kiristaanni baay'een irra tiiktookii irra malee, kiristaanni baay'een irra miidiyaa irra malee, kiristaanni baay'een irra fuula waaqayyoo dura hin jiru. Fuula waaqayyootti ol deebi'uutu nuu ta'a. Kolatti ol deebinee waaqayyoon kadhachuutu, waaqayyoon barbaaddachuutu nuu ta'a. Waan baay'een na dhibaanaan tajaajilaan keenya baay'een, faarfataan keenya baay'een irra miidiyaa irra ol, tiiktookii irra ol, fooloowarii barbaada malee fuula waaqayyoon barbaadu. Kunnum baasu, inni nu baasu fuula waaqayyoo barbaadudha. Dhugaan isinitti masheemiin obboloota. Nuyi saba keenyaaf, nuyi waldaa kiristaanaatiif yeroo ol gallee fuula waaqayyoo barbaadnu yerootti waaqayyoon kadhannu. Egaa namni dubbii kana dhagaatan geggeessitoonni keenya, tajaajiltoonni keenya fuula waaqayyoo barbaadan waaqayyo saba kana hin oolchu, waaqayyo saba kana hin gargaaru. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Paartii darbe irratti immoo Zesirii Challenge of World kan jedhu yookiin qormaatota gurguddoo addunyaa sadan kan jedhu waliin barachaa turreera. Kunooti. Seexanni maaliin nu qora yoo ta'e inni jalqabaa? Seexanni maaliin dhufaa? Siin kennaadhaan dhufa seexan. Har'a waan inni ittiin si gochomee dhaaru maalidha seexan? Har'a waan inni ittiin si balleessuu barbaadu. Siin kenna jedhee yaada waaqayyo keessaa wanti inni si baasaa jiru maali? Konkolaataa sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Birrii sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Gamoo sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Lubbuu kan sii kenne Yesuus Kiristoos duwwaadha. Vaara kota rabaadiyaas. Anaaf kan lubbuu naa kenne ilma waaqayyo duwwaadha. Gooftaan garuu akkas jedheen qabeenya kee wajjin lafatti dabalame. Shaalaa rabaadiyaa. Taayitaa kee wajjin lafatti dabalame. Aangoo kee wajjin lafatti dabalame. Isa caaluun qaba. Waaqayyo bira eebba caalu qaba. Waaqayyo bira abbaa koo bira ulfina caalu qaba. Abbaa koo bira taayitaa caaluun qaba jedheen. Har'a waan tokko sitti hima. Waaqayyo biraati ulfina caalu qabdu. Waaqayyo biraati eebba caalu qabdu. Waaqayyo biraati qabeenya caalu qabdu. Waaqayyo guddaa bara keessa na eebbisu. Waaqayyo ulfaatu ergaa sanatti eebbifamaa. Ergaa sanaan jajjabaachaa akka jirtan namoonni baay'ee yaada keessan nuun gahaa jirtu. Ulfinni isaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara fuulduraatti immoo bifa addaatiin dhiyaachuudhaaf qophii xumurree gara keessan dhufaa jira. Kanaaf ammasitti YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa subscribe, share, like, comment gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu bara wangeelaa nuuf haa ta'u. Ameen.